maala araara bakka wal dhabdeen jirutti haala kennuudha qabbana buusuudha araaruma akkasitti fakkaata ture. Meegaa barnoota gadaa irratti barnoota hedduu argattu mitiire achi keessatti wanti isin baratan jiruuf jireenya keessan keessatti immoo isin fayyadaa jira. Meerra waa'ee jaarsummaa barachuun barbaadaani. Ijoolleen mana jirtus maatiin ijoolleetis isin carraa baay'ee qabdu beektaa miti. Dur jira barnoonni gadaa barnoonni safuu jira. Jiru mee waan baratte ijoolleettis naa himime. Jaarsummaan namoota wal dhaban nama lamaan fi isaan ol gidduutti gaggeeffamuu danda'a. Isaan karaa nagaatiin odoo isaan waliin midhii walitti araarsuuf jaarsummaan barbaachisaadha. Jaarsummaan hiriyaa fi hiriyaa guddittis ni uumama. Wal dhabdeen hiriyaa fi hiriyaa guddittis ni uumama gaggeeffama jechuudha. Wal dhabdee kana furuudhaaf immoo sirna gadaa keessatti jaarsummaan barbaachisaadha. Kanaafuu jaarsummaan nama kana walitti araarsuuf jaarsonni yaatee manguddoon namni beekumsa nurra qabu jechuudha. Baanii jaarsonni namoota wal dhaban kanneen walitti dhiyeessanii bifa nagaatiin karaa aarii hin qabneen wal dhabdee kana isaan jidduu jiru furuu danda'u. Inni kun jaarsummaa jedhama. Namni jaarsa ta'uu danda'u nama akkamiiti? Namni jaarsa ta'uu danda'u jaarsa qofa ta'eedhaafis miti. Nama beekumsa qabudha. Jaarsa qofa odoo hin ta'in namni kun wanta odoo hin jaaliin beekumsa yoo qabaate araarsuu ni danda'a jechuudha. Nama wal dhabdee san furuu nama wal dhabdee san hiikuu danda'udha. Kan jaarsota jedhaman. Baay'ee kan hin jedhu hiriyoota qabdaa miti? Hiriyoonni kee wal lolanii araarsitee beektu jaarsa taateef jechuudha. Mee maalirratti wal lolanii akkamitti araarsitee? Isaan muudannoon kun yeroo kutaa arfaffaatti kana mudate wanta isaan irratti wal lolan addaan hin baafanneen. Yoo dhufuu isaan waliin dubbisanii waliin oodaniira. Waliin oodaniira. Achitti isaan lachuu fidee kaanis qoradhee rakkina isaanii himatanii kan balleessaa qabutti mureessitu balleesse jedhee bifa nagaatti walii araarsee jechuudha. Amma wal lolan moo akkam? Hunda yeroo saniis waliin lolu. Baay'ee gaariidha. Egaa hiriyyummaan maalime? Hiriyyummaan hiriyyaa jechuun karaa biraatiin saayiba. Saayiba hiriyyaa namni tokko egaa walitti dhiyaatee hiriyyaa ta'uun isaa nama lama isaa olis ta'uu danda'a. Bakka adda addaatti wal argu achumarraan saayiba isaaniitti walumaan jiraata. Eenyu jedhamti? Isiin Xiyoon jedhamti. Hayyee akkam walitti dhuftame? Manuma barnootaatti wal argine walumatti siqnee wal baranne. Mee yeroo walitti siqnee naan jettu mee akkamitti walitti siqta moo? Bira dhaqee walaa barru jedhee. Isiinis na arsitee anillee maqaan anis nan baradhee ituma amma hiriyaadha. Baay'ee gaariidha. Akkam barnootaan wal cimtanii caala? Cimtuudha siin barumsaallee. Wayin dhaga'ee beektaa? Saayiba isii tana wajjin shubbisa bareedaa ni danda'uudhaan jedha. Hin dandeettu? Hin danda'a. Haara laaluu nan danda'aare? Hin dandeettan. Jirti isheen gamana? Mee amalli ishee maal fakkaatame natti? Nama gaariidha. Sitti tolteetti jechuudha. Soo faa walii hedduu? Walii hedduu. Cite akkamii? Waan itti himaa yeroo itti himutti nama kaanitti himin yoo anan jedhee hin himtu. Anis deebi'ee nama kaanis nan gaafadha akka sii himtee kan laalu yoo gaafadhu hin himamne icciitii bifuma kana walii ennaa. Hiriyyaan kafana kayyadhan dhuguma jechuudha. Dhugaa. Baay'ee gaariidha. Tole egaa ijoollee jidduutti immoo akka isin bohaartaniif shubbisa bareedaa hiriyyata ishee wajjin immoo iyyuu isinitti agarsiifne booddee irratti immoo walitti deebina hamma xumura qophii keenyatti. Assalamu alaikum warahmatullahi hordoftoonni Adaabbaatuub gama keenyaan sabsiraabii fi sheerii fi komiitii nuuf kennaas jechaa
shubbisa aadaa Arsii kana ittiin booharaa ittiin taphadhaa isiniin jedhaa. Asirraa barnoota hibboo fi walaloo fi wantoota garaagaraa isiniif ibsinaa. Yeroo kamuu komii qabdanis karaa chaanal keenyaatiin kottaatii nuuf barreessaa isiniin jennaa. Wanta hanqateef wanta toles lakkoofsa kennaa fi keenya asirra barreessinaa. Asirratti sabsiraabii fi koomitii nu barreessaatii deebii nu deebisaa jechaa waan asirraa turreef dhiifamaa isin jechaa paartii lammaffaa irratti nagaa walitti deebinaa. Haga gaafa walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jechaa hordoftoonni Abbaa Tuub nu guddisaatii isinis hin guddifnaa. Komii qabdanis dhiisuma isin jechaa wanta jiru hundaa ilaamiidhaan waliif furuun barbaachisaadha. Kanatti aansuudhaan warrooti biyya alaa jirtanii fi biyya keessattunis walaa guddinuu walaa jabeessinuu isin jennaa. Gama kootiin dhaamsa kiyya asirrumatti xumuree jiraa. Haga walitti deebinutti Rabbi isin wajjin jiraa haa jiraatu jechaa itti aanu dabalaanii nagaan nu turaa.